exactly kun yaada bareeda khalamada me barbaadu hojuma khiyya seeraan hojjadhee isiniifis isin fayyadee hojjechuudhaatu na gammachiisa malee galata tokko hin barbaadu. Akkanuma isin talaan duraanuu nama isin kabajuun barbaadan kabajaan feetanii gaaddeemshee maal jechuu kee ilmoo tanaan kafirraa baastu namatti dubbachuu takka waan akka hin dandeessu saniifuu deemtee ilmoo tana firraa baastee maallaqaas bakka duraanuu irraa fudhattu hin beektaami ilmoo tana gisee firraa baastee dhuftee wajjin haasoo amma booda filmaa takka nu wajjin haasoo hin dandeessu. Arra wanni nasitti siyaameef beeytanii jirtanii nuuf hin galle isin hin galle arra wanni nasitti siyaameef aagaan hojii keenya nurra balleessuuf hojii isaa xumuree jira kanaafuu tapha addaan irratti taphachuuf qophaa'ee jira kanaafin asitti siyaame duuba maal aagoon ure bareeda anis tanuma akka wal mari'annuuf Anini siyan. Eeguma ofii mari'attee waa murteessitee qofa booda yoo nutti himte wayyu. Waa murteessuu dura mari'achuun gaariidha bara. Maa jarjarta saati sii galee. Maaliif ustansaa mee yaada kan ni raami? Yaanni an qabu oddootti maganna lakkifte. Hayyee. Isumaan qabeessi fidaa isumarraa baranna. Bareeda raami ati yaada bareeda kan nite isinoo maafsan yaadan akkanaa haa hojiin teenya baduun kun isin yaachisuu isaa isin ergasiifuu karaa osoo kottee isaa hordofne wayyure exactly kun yaada bareeda khalamadaa mee erga yaan duraa ta'e isatti dhiyaachuudhaan harka mirgaa isaa taane alright amma fiddan isin lachuutu yaada bareeda yaaddan raamii wajji isin hundinuu warra yaada babbareeda naa kennitan har'a qabxummaan an barbaada dhufeeyo tokko harka mirgaa isaa ta'uudhaan tokko keessa rarraasee fidu akka raamii kanatti akka raamii kanaan barbaada tokko immoo kottee isaa hordofuu danda'u kanaan barbaada isin keessaa mee hojii kana adda qoodadhaa isin keessaa namni isaaf harka mirgaa ta'uu danda'u eenyu kottee isaa hordofuu danda'u jala deemee eenyu Ana isini fi hojii hin dararamina yaaddoyina kanaaf namuu gartee qabxuma ifi sammuu isaatiin burqisiisee fide hojjedha ati rarraasuudhaaf filatteemi bikka gartee kophaa harkattetti rarraastee fidee hojii isaa irraa barraa akka fidduu sabdiin qaba atis kaa yaada feeni beeytaami kottee isaa hordoftee gartee bikka inni deemu akka gartee kottee hordoftee jala deemtu ati ammoo
harka mirgaa saatoon si qabdiini beeytaami. Hayyee hojiin torbee darbe akka parsantaa 50 dabale naayimaatu. Arraas akka parsantaa 50 dabalaa dhufeensi waliif. 80 dabalee jechuudha. Walii gala 8. Wow. Kaampaanii teenya keessa duraan hojiin parsantaa 20 50 irrisaa deemaa ture. Kun guutuun egaa ati dhufte kun hundi ajaa'iba ammoo ati waan kana tolchitee ni beeytaami garuu kun hundi eeguma ati dhufte. Ani waan kana tolchee beekoo osoo hin taane ani dirqama hojii makiyyaan hojjechaa jira malee san hojii kee dhisiirra turismaa beekuu danda'a. Lakki akkas hin jeeni kun hundi gartee eeguma ati dhufte gartee nama galata namaallee irraanfachuu fedhu miti. Galata guddaa na biraa qabda kaampaanii tana keessa eegaa ati dhufte namni galata namaan beekne galata rabbiituun beeku daanii miti. Kanaafuu atis murteessi firratti. Galata biraatis hin barbaadu hojii kiyya seeraan hojjedhee isiniifis isin fayyadee hojjechuudhaatu na gammachiisa malee galata tokko hin barbaadu galata biraa. La, it is no. Galatoonfamuu qabdaati addatti galata addassi galatoonfachuun qabaati. Na galatoonfatti ammaa asumatti akkanatti na gammachiistee jecha kanaan ibsuu feeti bakka nama hojii gaarii hojjete na ibsuu fiyyaaf hedduuta kan gammatee galatoomi galata kana bira dabalee hin barbaadu. No lakki. Gartee ilaalati waajjira keenya keessatti bikka guddaa qabda waan guddaa dalagaa jirta. Kanaafuu ati galata addaa si barbaachisa. Kaafteeriyaa gurguddaa bikka addaatti gartee bikka nyaataa bikka bashannanaa addaa si geessee gartee qobatti naaf barreessitee kaafteeriyaa ati barbaadu achi si geessee gartee si bashannansiisuun barbaada. Kanaafuu atis gartee hayyamtuu ta'uu qabda waan kanarratti huliillee hojiin teenya akka bareedaa deemtuuf nu lamaan jidduu hojiin bareedduun akka jiraattu. Kanaafuu bikka babbareedduun si geessa jeetiin abdii qabaanis atis gartee ofirratti abdadhu baasa. Nigaa kunoo galata kana biroo kutuu hin barbaaduuti hedduu takka ulfaadhu galatoomii waraqaa tanaas agarsiisuu dhufeeti. Waraqaa laalteemi boruu wala gaddaa inshaallaa bakka hojiitti deemne galatti. Akkanuma isin dhalaan duraanuu nama isin kabajuun barbaadan kabajaan feetanii gaaddeemshee. Marka baatee jechuun maal jechuudha? Dogongora akkanaa namni akkamitti dogongora? Barnu dogongoruu feene osoo hin ta'in hojii ati ittiin argitetti nama dogongorsiisa. Hojii naan itti isin erge akkamiin nama dogongorsiisa? Hojiin tan waliin beeknuudha natti fakkaatu. Waan uumamanii beekanii garuu deemtee bakka deemtuuf saddeetti waan uumamaan beekanii. Iccitiin teenya michiyoo saniin deemtee gama alaan jalaa bu'uun akka nu ajjeeftuun beekanii. Ni beeyna waan dhufu ni beeyna bar akka duunu beeynetu itti seenne turma. Abduun kiyya osoo dhugoomin du'uun barbaadu.
jireenya isaa keessatti hongora xiqqaa malee hongora guddaa irraa sammuu hanqara galeessisuu akkamitti dabaltanisa? Ani hojii asirra naqee itti fixeetiin jira. Ulaa eeginaan jettee mucayyoo eeginaan jettan badiin tiyya maal kara kiyya fixee jira. Ulaa eegaa jira balbala dura dhaabbachaa jira maal? Ati wadiin qabdu. Maal jechuu keeti? Ani mucayyoo wal jaalna. Wal jaalannaa. Ani ibsin dhoosisee wal jaalna. Duuba ni jaallattu jechuudha. Maal jechuu keeti? Amma naagaltee jaalalatii isini fayyadamtee mucoo ofii barbaadaa hunda keenya du'a jalaa baasuuf jecha. Shakkitti sana isin baasa rakkoon qabu. Kana jechuun sodaatina. Mucaan magana hoteela isin barbaadu. Gaba kaafteeriyaa isin barbaadu. Egeessee mitis. Ejjitee isarraa situu qabu. Afeerraan achi jala. Kana laala rakkoon qabu. Wanti jenne suni karaatti harkatti badde. Maaf hin galle? Karaatti harkatti badde jechuu kiyya bas. Akkam gochuu qabna. Maal jechuu keeti? Maal jetti? Wanni sun bakka ga'uu baannaan akka duunuun beektu ati. Duunu gaa walumaan duunaa sana. An du'uun barbaada eenyu siin jedhe. Qajjeddu an jaallatuun dhageenne. Osoo du'an jaallanne duruma hojii kanatti hin seentu turte. Obsanan fixachiiseen osoo aagaan dhaga'ee badii kee kana nu lamaan walitti hin qabne akka deemtee waan balleessisan irra deebitee tolchitu. Yookiin taan maaltu uumama? Soo aagaan nu lamaan walitti qabee jahiimin nun ergin si tokkocha waan badii kee ta'eef of durachiseen. مالي آغا ماما سامو افتدت آغا مالي سامو تزقدي سيسار مالتو Mucoon isiidha jecha filma guutuu laalu. فيلم Mucoon kutaa takkarraa hanga kutaa 90 isii jecha filma laalu. Ajjeesan har'a. دوبا فيلم الردي وثمانية وي دوغاندو توني قدتون مال Hanqaanan isii jaaladha beeytaati. Siingallee barati. Filma sallaaluun barbaanne isii fi laaluu barbaade durumarraa. Yeroo ajjeesamee arraboota kanii filma kana laalu sinni fakkaata.
taa'u. Meeshaa yoom fiddare xiqqoo ni turtee bar waan turte sitti hin fakkaatu. Meeshaa bantan bar meeshaan amantaatu meeshaan boru akka subii siyaatti geettu laal. Boru subii. Bar meeshaan boru ni sirroofti namni aagaa. Waa balleessuu caalaa wanni du'an nama ergu maal akka ta'e ni beektaa? Maali mee naa himiti? Dogongora fa'aa ta'ina. Kijiba. Meeshaan boru subiin harka ni geessi? Meeshaan boru inni mijooftee agama. Inni amanta jechuudha ree? Inni amana aga ni amana. Amma akkamiin siin jee xiqqoo dura? Waa balleessuu caalaa kijibaatu gama du'aa nama ergaan siin jee. Du'a maaliin balleessaa gaa? Meeshaan ati boru nama na harka fiduu yaaltu san barra karaa kiyyaan na harka seentee jirti. Akka keetiin garuu qottee jirti nu harka. Akkamitti harka seente? Gabaabdumatti ati akkasiin na harkan seenneef hojjechaa jirtaa jechuudha. Jechuun meeshaan nuti jaalisa godhaara borutti si harka seentii siin jedhaati harka seentee hojjettu duuba akkam kana ta'uu danda'a jedhu. Fashala keessan kaniin quban qabne na seeta. Gajjee. Fashala keessan quban qabne. Samee akkamii haala kamitti mee ibsaa? Kana hunda godhe dhalaan kabajaan beektu jechuudha. Dila kana hunda an karaa biraatiin dhufee hoteela feetee si geessa, kaafteeriyaa feetee si geessa. Way dhalaa. Isiin ammaan tana lakkiin barbaadu jechee narratti galtee xiqqeessitee waan hin godheeffan. Narra xiqqeessitee deemuusiiti. Mee afaan kamiin ibsaa? Mee dhalaa hedduu jira kaampaanii san keessa. Dhalaa hedduu jira. Dhalaa taan gurraatti, taan diimtu, taan magari, taan addaa takkaa ummata kanaan jeen hin beeka. Isii waan kalara addaa qabdu. Isiin naadaateetiin waan kana hunda jeen. Akkamitti isin gartee an isii filachuu biyya kanaaf. Mee afaanuma kamii walii galla? Ati Wazaar! Maal taate gattaa? Maal taate Ati Wazaar? Bishaan dhugu bishaan. Maali? Haala kee qabbalees maal taate? Maaf akka loltarra? Maal ta'e? Barsa kaampaanii balleessaa jiran jaaniin na bilbilanii. Dalaguutti jiran kaampaanii irraa gartee rakkina adda addaa uumamaa jira. Muciyyaa ammaa kana wala garee tanaatu guyyaa takka kaampaanii ta'e sanitti argeeti. Isi tanaatu si himee kutee akka kaampaaniin badde. Wala gartanii ture? Amma kana wala garee bara. Isiin naan. Isiinis akka nama waa darbee deemuutti akkana furfur jechaa fiitii bara kanarra. Furfur jetti? Wayii furiisuu taatisa akka biligaasii hunda facaasaa deemtii bara. Itti hafuuftu'a. Yaada addaa yaada kaampaanii kana keessa yaada dhufe hunda isiin naaf beekettee na harka fashaleessi. Yaada hunda wanni inni karaa qabsiise arraan tana bikka naa geesse jee yaada kiyya ittiin gartee guuttachuu deemu hunda isiin hin taanetti akka naaf beekaa jettu akka fakkaatu. Yaada kiyya na harka fashaleessaa deemti. Ati Wazaar maaliif firfirkirta waan akkanaaf jettee nama akkanaa kana kaampaanii ta'e keessa dilleetiin gootu. Maal jette maal godheetti? Nama dalagaateetiif siin taane sagantii takka daqiiqaa takkaafillee ifirraan ariitu kaampaanii ta'e keessa. Nama hojii ta'e balleessa daqiiqaa takkaafillee hin dhiisiin. Dhugaa keeti. Dhuga baanta. Badii akkasii yoo arrabootatti deebite jilleetimi riimuufiin godhaaniin ariyaan siin jedhu. Ari'ee maaliif dirakkitee harka faffacaastee dhiigee fudhaadha. Ati kun abbaa kaampaaniiti bara ifirraa fattee Ati Wazaar hayi. Dhuga baanta ana abbaa kaampaaniiti. Yoon hin gartee haala kanaan itti fufe sukkarri nuuna qaba. Sukkarri ana qofan qabini kaampaanii san keessaa. Kanaafuu
Mee arraatoo maaltu gama hiyyaa kana sifiti? Arraan tana arra waan addaatiin si farkaa qabaa atoo azaan. Maaluma onnummaan addaatun? Arraan tana lagi dubbiin ta'in ani arra waan addaa si harkaa qabu sun ta'asitti haasa'amu taatun mukaasime. Eessatti malee? Malee hirriibaa. Haa? Dubbii achiisanii? Mukaasi malee kana gaafattaaree? Fi khayrumaa mi? Khayrumaa achitti siimaa mukaasi. Wanni hundi akka kafaltii qabdu ni beektaa mire. jechuun naaf hin galle maal jechuu eessa? Tolbee malee. Atoo Zar afaan kana bar olba hunduratti weensi himuu fadhee bar. Maali onnummaan natti himuu deemtu kun dafii natti himi gaa natti hin guraarini. Atoo Zar ni yaadatta guyyaa amma dura hoteela hojjiseenne san kaa. Bar gaa guyyaa san waatu uumamee bar. Maaltu uumamee fi khayrumaa mi? Khayruma bar waan si gammachiisaati bar waan si gammachiisaa sarpiraayiziin siin ta'a. Aye, dafii naa godhi gaa mee sarpiraayiz kan. Atoo Zar bar. Atoo Zar. Maaltu Raaziyaa? Atoo Zar beebiin nu fidee jira bar beebii. Bey magan maala soo jirta soo? Atoo Zar maayina haasa'aa jira. Oduun kana caalaa kana magammachiistu maaltu jira Atoo Zar? Ilmoo harkachuurra maali? Waan nama gammachiisutu jira. Maali fuula akkana jijjiiru? Awwanni akkanaa nan gammachiisu. Ati amala kiyyan beeytu. Amala kiyyan barreensa jedharraan tanaa. Awwanni akkanaa tana nan gammachiisu. Amma duraas cinaan siimeetiin ture. Yeroo hedduun irra deddeebi'ee siimee ture. Siif hin galle na fakkaata. Amma dura aruuza naa godhinaan jettee lakkii yeroo isaatiin itti siin jeetiin aruuza san akkasitti wal falminee dhiisne. Deebitee aruuza san booda akkanatti illee hojii jiraachuu ni dandeenya waliin jennee ture. Amma deebitee gartee ilmoo an siimeetiin ture waan akkanaa tana. Cinaachaan siimeetiin jira ture. Ati ammoo eega walitti dhufne takkaa dogongortee hin beektu. Arra dogongorte ammoo arra qaceelloo dogongorte. Deem dafiiti dogongora kee sirreeffadhu odoo yeroon sitti hin dabarre firraa baasi. Maal jechuudha keeti Atoo Zar maal jechuu keeti kuni? Maal jechuudha kuni? Firraa baasta. Eessaatti firraa baasa? Ilmoo moo? Wanni ati fiddee dhufte ilmoo miti. Sapiraayiz jettee wanni deemu jirtuun tun ilmoo miti. Barbaaduun sapiraayiz akkanaa waliin beenyuun sapiraayiz akkanaa hojjean. Atoo Zar maal taate gammachuu tanaa walitti hafe nuti jaalala teenya ilaalan qayoomii akkanuma dabarsina gaafaan sin dhufee walitti sii daamu badii miti san arra ilmoon dhufnaan badii jettaa? San badii miti. Tanaatu badiidha. Hayyama malee ilmoo garan namaa qabachuutu badii guddoodha. Duba maali amma furmaanii naan qabu duba maali? Furmaanni ati qabdu ifirraa baasuu qofa. Yookiin kan maaltu uumama? An nama gaariidha. Gaarummaa tiyya hamtuun narraa jijjiirti. Yoo ati ammoo ilmoo tana baasuu baatte nama badan na jijjiirti. Atoo Zar qabbanaa'e mee Atoo Zar qabbanaa'e ararra jirtaan isaa qabbanaa'e gattaa'e bishaan si fiduu? Na wajji dubbachuudhaaf ilmoo tanaan qabirraa baastuu na wajji dubbachuu takka waa takka hin dandeessu. Saniifuu deemtee ilmoo tana ofirraa baastee maallaqaas bakka duraanuu irraa fudhattu ni beektaami. Ilmoo tana gisee ofirraa baastee dhuftee wajjiin haasofne amma booda kilmaa takka na wajjiin haasofuu hin dandeessu. Bahi.
Bahi! Maaluma dubartoonni taan ilma fiddee dhufti. Taan nu wajji hariiroo godhachuu didde. Namni meeqa wajji dhuftan? Ana malee nama shan. Si wajjin nama ja'a jechuudha. Nama ja'a. Dandeettii akkam qaban isaan? Hundi isaanii dandeettii ani qabu kana qaban. Hundi isaanii hin qaban dandeettii ajajaa. Dandeettii ani qabu guutumaan guututti qaban. Akkami gaaduu waciin isaanii ta'u? Waciin isaanii ni nyaatanii, ni dhuganii, galgalas mana dhugaatii ni fedhan. Waggaa jettu? Kaan wiskii dhugaa, kaan bilaak leeber dhugu. Atoonni dhugaa silaa? An garuu baay'inaan foon kana nyaachuu guddisa. Foon jaalatte jechuudha? Sirriitti foonan jaalladha. Haa ta'u egaa nabbaate. Anis akkuma beektutti foon jaalladha. Hundumaafuu egaa waan irra walii galle san xumureeti. Yeroo lammadaa bakka tana gizee hojii deebinu foon ati jaalattu sanis wajjumaan maasaa tokkorra nyaanna. Kanaafuu jabaachuu qabda. Kanaafuu akkas jechuun kee deemee jechuu keeti? Egaa fixanneeti haasawallee finne maaltu nu hafe jetteeti. Kanaafuu deemuu dhaabaa jechuudha. Ayyee nagaatti.
meeshaan eega seentee fufaa maalleenni meeshaa guutuun na dhaqqabuun qabure waan takkaan siima takkarra lama sadirra lamarra sadi namni ni obsaa beeku walaakin obsilleen hanga namni obsuu jira amma dura meeshaan egaan sibira dhuftee maallaqa isii cinaa qofaan na dhaqqabe garuu ammaan tana meeshaan egaan sibira keessee jirti maalleenni isii guutuun na dhaqqabu qaba yoo kanan ta'in hojii teenya abba dafa ni baddi hojiin teenya hojii qoftiin baduu osoo hin ta'e wal balleessuu illee dhuftii isin jechuu barbaada tana sirriitti galu nyaanni waliin dhugamu kanuma nyaamsa nyaata namni harkate ture nyaateeti yoo quufuu baate dabalataa bara kana dhufe jechuudha nyaata ka isin dura jiru nyaadhaa quufaa duran yoo quufuu baattanitti isinii dabalata battee hin jiru kana nyaanne wayii dalagaa yaanaawwi maal qaba yoo waa xiqquma nyaanni akka hojii bobbaane maal rakkoo nyaata hedduu nyaachuun bar akka waan nuyaan isinitti nun gowweeta nama akka nama jajjabeessu nyaata nyaachuutu isin jajjabeesse jechuudha yoo nyaata nyaanne jajjabaan amma nyaata harkatte nyaadhaa deemaatii waan irra walii gallisan xumuraa gama hiyya burota achi booda ergasii fugaa amma nyaadhaati hojii booda walitti dachaadha nyaadhaati fira hojii Maal irra geesse? Waraqaa fidisiin hin jennee bara. Lubbuu namaatiin qabii fidisiin jee waraqaa taniin dubbisee sammuu na jettee jirti.
Barhaafis balbaleessanii ta'ee tiktiin argitee ta'ee argame. Maal jechuudha akkana jechuun? Isin dila kana na sobaa jirti jechuudha? Dhugaan bahin anallee akkana fakkaata. Way anaatu azar numaan kasaare, way anaatu azar numaan kasaare. An akkamittiin isii amane? An takkaa dubartii amanee hin beeku. Akkamittiin isii amane? Atu azar numa shawwadamte. Badii akkana ittiin deebiin ulillee. Atu azar. Arra numaan shawwadan. Maali faayidaan teessan? Waan ati ittiin ajajja hunda godhuudha. Akkasi hojii ati irra na keessa guutuu xumuruudha nati. Waan ati ittiin ergite hunda xumuru jettanii? Kana amma xumuruun? Kana gurbaa jaartiitti yamanaa baasee fituu dadhabdanii? Kana waan inni isin erge xumuruun keessan? Akkamitti harkuu dadhabdan? Akkamitti isa rarraastanii fiddanii jaartiitti yamana deebisuu dadhabdan? Barosoo yeroo matakka mucaasa rabbi jannu argisiise ilkee nyaachaa gara keefinna. Wanni inni fitti isin aanseef maaliif? Garuu mucaan shayxanaa bar bakka inni bu'een arganii barbaannee dhabne wanna keenya ol ta'e. Nama akka namaa deemu akka namaa wajji deeman. Akka shayxaanaa deemu akka shayxaanaa wajji deeman. Isin mucaa shayxaana ta'ettaniiti harka duwwaa naa deebitanii. Saniifuu ha mucaan fakkeenya isinii godhee jiru. Akka shayxaanaati nama hojjete akka shayxaanaatti wajji deeman. Ha mucaan fakkeenya isinii godhe akkamiin mala biraa lafa kaachuu dadhabdan isin? Takkattiin tun dogongora kennu na fakkaatti. Dogongora. Hanqa yoomiin dogongortan? Hanqa yoomiitiin an dogongora keessan isiniif obsa. Nutumuuf deemtaasa. Duwwaa kanin maal godhu deemuu isinif fakkaata. Hanqa yoomiin dogongora keessan isin obsa. Atu azar garuu yoo nutumte bar miiluma ittiin deemne jaartii tana nu kana nurra caccabsita. Hin dandeenyu. Yoo nutumte jaartii keessa mucaa sanas qabne deebisuu hin dandeenyu. Yoo miila nu caccabsite lafa nu keessa. Malee baraan miila kiyyaafillee sodaanne garuu namuma deemee miila kanaan yoo miila kana caccabsite jaartii teessaniif mucaa jaartii teessaniif nama sanis nama jaartii ta'e manaa baasanis qabeessii fiduun tun jirree malee ani tuma kanallee waan sodaadha. Amba ifitti isin aansinaan isin malee namni biraa hojjetu hin jiru isinif fakkaate isin malee namni jiru. Duuba irra nu darbuu hin dandeessu. Dhuga baana saahibni kiyya hadhuma irra nu dabre. Arra bariyoon isin irra dabre borutti deebitanii badii akkanaati. Amma achi tana ittiin deebinu. Yoo boru sa'aatii kanatti mucaa saniif jaartii teellee mana deebisuu baanne nu ajjeese. Boru mucaan as jira. Boru asitti sitti finna. Amma gaa karaa dhuftanii yoo boru mucaa san fiduu baattan ifiifirra murteessaa akkamiin isin godha? Bakkuma mucaa sana caccabsitee ilkeedhaan nyaatu sana bakka isaa caccabsitee ilkeedhaan nu nyaatan. Nu fannifte. Amma akkas taanaan karaa nagayaa dhuftanii ammaan tana isinummaan ragaa fi rabbaa sagalee teessan waraabaadhaa boru yoo fiddanii dhufuu baattan ragaa fi rabbee. Sagalee asirratti waraabna.
Sagaleen kaa moo viidiyoon kaa? Sagaleen maal naa gooti? Sagalee fi viidiyoo hin barbaada. Maqaan kiyya Firaa'ol jedhama. Yoo boru jaartii Atoo Azaar fidee deebisuu baannaan boru sa'aa kanarratti Atoo Azaar tarkaanfii barbaade narratti fudhachuu ni danda'a. Aga dhuma ajjeechaatti. Sirriitti adda baasi. Amma ajjeechaatti Atoo Azaar waan barbaade na gocha barbaade narratti raawwachuu ni danda'a. Na ajjeesus ni danda'a Atoo Azaar ji. Na ajjeesus ni danda'a Atoo Azaar. Iskiyaas siitu hafe. Waan hiriyyaan kee jee ni dhageessaami dafii murteessi. Iskiyaas jedhama. Yoon hin boru jaartii Atoo Azaar yoon hin boru sa'aatii kanatti manatti deebisuu baadhe Atoo Azaar waan fedhe narratti hojjechuu haga du'aa narratti hojjechuu ani ofirratti ragaa ba'a. Sirriitti adda baasi boo? Murteesseetiin jira. Atoo Azaar na ajjeesuu ni danda'a yoo ani mucaa san fidee ija isaafotti jilbiinfachiisuu baadhe. Dogongorri tokko yoo jiraate akkaan karaa ibiddaa si erguu danda'u ragaa fi bahi. Dogongora takka hojii kiyya keessatti yoo dogongore gara jahiimiillee na erguu ofirratti ragaa bahe. Maal jechuu keessanii akkanni? Haasawin akkanaa maali? Maal jechuudha akkanni? Isin nam lama if cinatti nam 20 dabalaa jeetiin isin erge. Yeroo rafnee irraa kan kursi marra of argine akka nuuf jedhanii. Maal badii qabdan? Ha badii qabu ana. Ijoollee akka teessanii tan maafiyaadha jee walitti qabee ha qallabu. Badiin tiyya malee isin maal badii qabdan? Haa baanarraa asitti hin deebiina. Mm-hmm.